keessummaa kiyyaa wanni inni irraa dubbachaa ture dhaamsa 8 kan Minilik uummata Oromootiin mataa qaqqabachiisaa ture. Dhaamsa 8 san keessatti mootummooleewwan Habashaa kan darbanii fi kan isa booda dhufaa jiranillee akka dhaamsaan fayyadamanii uummata Oromoo keessa dhawaa turanidha. Kan hayyuu keenya irraa dhageenye mee dhaamsa 8 sun reefu akka dubbannetti dhaamsa 2 irraa tuunee jira. Dhaamsa 6 nu hafee inni jalqabaa Oromoo magaalaa irraa fageessa haajaa isaaniitiif magaalaa dhaqanii bitatanii yoo magaalaa dhaqanillee poolisootaa fi humna mootummaa isaaniitiin tumamanii hidhamanii badiin malee akka magaalaa keessaa baafaman taasifamaa turanii kan jiru irratti lammaffaan ammoo Oromoo shanyii isaanii wallaalchisa hayyuu isaanii ajjeesa gosa isaanii dhiiga hidda hortee ilmaan isaanii akka hin baranne taasisaa kan jiru lamaan kan irraa dubbanneeti addaan baane jechuudha. Inni sadaffaadha maali? Sadaffaan Oromoo jechuudha meeshaa waraanaa meeshaa dhiiraa jechuudha qawwee haa ta'u waraana haa ta'u eeboo haa ta'u hatta hanga ilaa mancatti waan hidhannoo tahee Oromoo irraa fageessa. Oromoon hidhannoon deemu mamnuu namni Oromoodhaa hidhannoo masalanii gabroonfatummaan kun walirra wayyaa qaba. Namni Oromootti meeshaa hidhee qawwee itti kenne Mangistuu Hayilamaariyaam achi dura masalan gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam oo namni hundi gara garteetiin lolaa dirree lolaa haa deemu jennaan Oromoonis moo jedhamarri gaafate Habashoonni Oromoonis adda gongora dalayte jedhaniin Oromootti qawwee hinaan biyya dhabne Oromoon angoo garteetiin leenjii waraanaatiif dirree waraana irratti baanaan angoo dhabne jecha karoora hayyicha keenya gaafa Minilik gartee biyya qabate lafa haa isan cabsitee jedhaniin guyyas beekan jechuu isaan akka gartee rabshaan yookiin rakkinni guddaa tokko keessa galan akkasitti Oromoo meeshaa gartee waraanaa meeshaa dhiiraa irraa fageessa mamnuu aguudha akka isaan meeshaa mootummaa wallaalanii jechuudha. Meeshaan kun meeshaa dhiiraati wallaalanii hanga isaan meeshaan kun meeshaa mootummaa jedhanitti qawween bombiin meeshaan hidhannoo shuguxiin meeshaan kun hundi hidhannoo meeshummaan gartee dhiiraa kun hundi meeshaa mootummaan isaan jedhanii wallaalanii yoo bira keessee biraa deemte mata lamallee bira taa'eetuma deebitee fudhatta. Ittiin haajamu ittiin fayyadamu jechuudha akka waan mesalanii hidhannoon tun meeshaa dhiiraan tahini hanga isaan meeshaa hidhannoo kana wallaalanii meeshaa mootummaa jedhanitti hidhannoo irraa dhoorkaa jedhan hatta hanga billaa ga'utti akkuma amma garuu kana gaazabaan nuti jiru kana mancaafa guuran gara gubbaa qorichaafatti hunoo zaban malee gaddaa kana bara 2015 keessa walitti qabanii irraa kuni jechuudha. Kan namni gartee ooyiruu wahiin hammatu kan qoreeniif dura muran kan saaraa fi waan adda addaatiin jawwilleen ofirraa ajjeesan kan irraa walitti qabanii guuran jechuudha waan biroo fixanii jechuudha. Hidhannoo irraa hiikuu keessatti qawwee meeshaa dhiiraa irraa fageessaa jedhaniin sadaffaan kana jechuudha. Afraffaan aadaa gurguddoo isaanii bakka itti Oromoo wal geessee heeraa fi seera walirraa bartu akka garteetiin odaa bultum akka bakka takka jechuudha. Bakka itti Oromoonni baatii jaha amatatti wal ga'ee itti walirraa waa baru jechuudha. Gumaa akka itti hoggaa namni nama jeesse gumaa itti walirraa fudhatan hoggaa dhiirti dhalaa jeesse hoggaa dhalaan dhiira jeesse hoggaa ija nama baysan hoggaa ilkee cabsan hoggaa miila cabsan mana namaa seene nama yakka hedduu yakkoowwan hawaasa keessatti dhoorkaa kana dalagee itti muran itti wal barsiisan san wanjala godhaafi wanjala dalage namni achitti nama wali qabe wanjala namni nama wal ga'ii kana takka mootummaa keessa jire wanjala dalage jaa akka wanjalaa godhaafi akka walitti hin qabamu. Afraffaan kana shanaffaan barnootuma ta'e haa ta'u barnoota ammayyaa saayinsaawaa haa ta'u barnoota islaamaa haa ta'u barnoota aadaa haa ta'u barnoota seenaa haa ta'u Oromoo barnootumarraa jumlumattuu barnoota irraa fageessaa waan barnoota ta'e waan gibiraan nu guuran malee waan hulaa takka irraa hanga hulaa sadiitti waan waraqaa nuti itti ergine barruulee nuti itti ergine dubbisanii nulleen tasaanii dubbifnee yaada wal dabarfannee waa'ee akka gibiraa fa'aa waa'ee akka garteetiin gargaarsa adda addaa waan biyya keessaa guuran kana waraqaa abbaan araddaa fa'aa waggaatti ergan akka dubbisu kana hulaa sadii gammalee hulaa sadii ol Oromoon akka hin baranne jan kan mayyallee barnoota waan ta'e irraa mamnuu godha. Shanaffaan kana wahuma barnoota ta'e ka islaamaatiis kun olaanaa sheekotii teenya gaafa darguudha dhihuma tana zaman adde haatu kana keessatti kaan hidhanii kaan ajjeesanii kaan biyyarraa baasanii warraan ambeeku keessaa nama 20 nama 15 gahu ka guyyas miila keessa tumanii dargaggummaa isaa keessatti yeroo inni garteetiin gattaa'ee ummata islaamaa waa barsiisuu fixatee gahe
yookiin madarsaa ijaaru yookiin majlisa godhuudhaan yookiin waan takka masjiida tokko ijaaree ittiin masalaachisuudhaan hoogganuu gahee gattaa'uudhaaf deemu odoo inni fuudhin isaa dargaggummaa keessa jiru miila keessa tumanii kan dhalle nama 15 oliin maqaa isaanii barreeffadhee mana bira jira yooniin isinii yeroo silaanaa fuutee isinii hime nama gurguddaa isin beeytan naannoo Hararii fi Baalee fi asiin afaan mashawaa kana keessatti nama 15tu maqaaleen isaanii na bira jira nama dargaggummaa isaanii keessatti miila keessa tumanii hin dhalle lammachuma hafe barnoota irraa fageessa jechuudha. Jahaffaan hujii takkallee jechuudha. Marii takkallee Oromoon hatta hanga fuudhaa fi heerumatti hin geggeeffatiin yoo caasaan keenya keessa jiraate malee nu achitti marii takkallee wal geessee gruppillee jaarminyi tokkollee afooshaan tokkollee jechuudha. Gandi tokkollee wama takkallee keessatti hatta hanga fuudhaa fi heeruma gayutti yoo caasaan keenya keessa jiraate malee mariin takka yoo nuti keessa beeyne malee okkotee nuti keessa garru jechuudha. Okkotee nuti keessa garru. Okkotee nuti keessa garru kan marii gubbaa taa'anii jechuudha. Abbaan okkotee takka hoggaa bishaan ibiddarra kaayyatee yookiin shaayitti dhaabbatuu deemu yookiin bunatti dhaabbatuu deemu yookiin marqaa shuurootti affeellatuu deemu gubbaa gallaalee bishaan kan hanga isaan ganii fi hanga isaan akka isaan itti danfallaalee itti qicatu waan san deemu akkasitti yoo nuti marii san keessa beeyne malee marii takkallee hichitti Oromoon kophatti hin geggeeffatinii ifiin if geessee waa takkallee kophatti akka Oromoon hin geggeessine jee. Kattiyaanu. Torbaffaan beeyladaa Oromoon akkuma jirtutti dur aadaan Oromoodha seenaan Oromoodha waggaa dhibboottaniin dura wanni inni ture tiifata loon gaala re'ee. Horii beeyladaa duraa dhabamsiisaadha lafa qotuu malee Oromoon akka jirtuun akaafaa fudhattee akka jirtuun dongoraa fudhattee lafa qotutti haa bobbaatu re'ee duraa dhabamsiisa gaala duraa dhabamsiisa loon duraa dhabamsiisa lafa qochisiisa akka jirutti namni beeyladaa jala deemu namni horii qabu jechuudha waa hedduudhaan dachaa meeqaan jechuun nama lafa qoturra caala dachaa meeqaan maaliif tokko ganamaa galgala ar'aas boruus iftaaniis muka tokko jalatti ittiin dhuftu jechuudha namni horiin deemu duraa deddeeme jechuudha wali qabatuufis wal gahii baasuufis waarraa guurratuufis waa yaada isaanii irratti geggeessuufis namni horii jala deemu duraa godaana ar'aa jira boruchi jira iftaanachi jira guyyaa kaan laga kaan jira guyyaa kaan biyya taan jira duraa deema jechuudha namni mukuma tokko jalatti waddeessuma tokko jalatti bunuma tokko jalatti itti deebi'a ooltu nama lafa qotatu jechuudha ama 30 teessee deebituus ama 50 deemtee deebituus kan waan takka waan jijjiirama tokko hin finne kazaatanis bakkuma san dura akka duraan deemne jechuudha. Lafa qochisiisa akka isaan lafa qotan horii duraa dhabamsiisa waan horii ta'e jedhan. Horiin kana achittis kara birootiin bu'aan hedduun jira maaliif namni horii qabu namni aanan dhugu namni foon nyaatu yoon kan midhaan kana dhabamsiisan taatellee nama midhaanii duraa dhabamsiisuu danda'an qabuudha danda'an balleessuu danda'an nama beeyladaadhaa beeyladaan sun ni deemaanii miti achitti dhaqanii humaa godhuu hin danda'an yaanni isaa xiqqoorra cimaa jechuudha. Tanaaf waan kana beekee lafa qochisiidhaa horii dura balleessaa jira. 8ffaan dhalaa Oromoodhaa waa ilmaan mana isaaniitti beera isaaniirraa horuudhaan taatus waa dubra isaanii fuudhuu taatus dubra isaanii fuudharraa hora beera isaanii abbootii irraa hidhaadhaa mana isaaniitti itti galaadhaa irraa dhalaa ilmi haa mana Oromootti guddatu afaan Oromoo haa baratu aadaa Oromoo haa dubbatu abbaa gartee Oromicha san hinaaf yaamu dhalaa isaanii fuudharraa horaa taan badiitti dalaga amanatti ilmaan irraa horaadhaa akka wallaalchifamee gosti tullaaqamee jechuun kun eessuma kiyya kun adeera kiyya kun gosa kiyya kun natti aanaa kun rahima kiyya akka addaan hin beeyne jechuudha. Akka ilmi eenyu fulaalata abbaa fulaalata mana Oromoo guddatee hoggaa borganama ol bahee jechuudha baratee yookiin aangoota qabatee yookiin sadarkaa takkarraa akka gayu taate shanyii san dhabamsiisuun fedhu diinagdee shanyii sanii gabbuun fedhu lammiin sun gartee olaantummaan isaanii baduun fedhu kaniin an beeku jechuudha zabanaan an har'a beeku kana keessatti yeroon an har'a beeku kana keessatti Tigreen jechuudha Harargee bahaatii fi Harargee lixaa keessatti dhalaan an ilmaan abalutti beeku intala sheekaa waan kaniin an beeku magaalaa bookee xiqqoo keessatti abaluu ije kaniin ammasitti himu fuutee ilmaan afurirraa qaba magaalaa dangaggoodhaa
Dirdawaadhaa fi haroomayaa iddoodha magaalaan dargaggootu bakka karaan ogaa gubbarraa gad dhufe kun dirda ogaa guree kun achi gara harar goru kana bakka tanatti nama Tigireedhaa hadhalaa Oromoodhaa sadii fuudheen beeka sadii an mataa kiyyaaf dhaamsa abbootii isaanii dursan qabaturraa fuudhee ilmaan irraa horee jechuudha bikka sanitti ilmaan sun har'aan tana mumkin waggaa 15 waggaa 20 jiran jechuudha dargaggoo dhalate sunii fi kabookee xiqqoo dhalate kan hin beeku jechuudha kun akkanumatti Tigireedhaa biyya teenya gasseente yoo duraan miliyoona 6 dara miliyoona 12 tokkichi dhalaa 4 fuudhe tokkichi 5 fuudhe tokkichi 6 fuudhe amma naannoo Oromoo keessatti naannoo Oromiyaa keessatti lilmee dhalaan xiqqeessan kiniin dhalaan xiqqeessan kanaatu jira amma naannoo Tigraay hin jiru naannoo Soomalii hin jiru naannoo Amaaraa hin jiru kun hin jiru naannoo biroo wanni kana dalaganiif maali akka lakkoofsaan Oromoon tun masalanii maal jedhan waan tokko tokko ka gabroonfataa tokko yookiin diina alagarraa dhaalle maaltu jira maal jenna afaan keessatti waggaa hedduu haasofnu Oromoo waliin galtu jan jecha diinni lafa nuu kaaye Oromoo waliif galti Oromoon abaarsa qabdi jan jecha diinni lafa nuu kaaye Oromoon abaarsa qabdu osoo abaarsa qabaatte namni abaarsa qabu ammumaahu yeroo ati beeytu kanatti kan ati amma masala yeroo ati jirtu kanatti namni abaarsa haadhaa qabu ka abbaa qabu ka abaarsa rabbii qabu ilmaan hin horu Oromoon abbaa tokkorraa dhalataniitti miliyoona 50 gayanii afaan tokkoon aadaa tokkoon shanyii takkaan bifa takkaan nama wal fakkaatu jechuudha kun miliyoona 50 jechuun abaarsa dhabuu keenya beeyta abaarsa hin qabanii Oromoon abaarsa hin qabdu duriis ammas wilillee abaarsa hin qabdu namni abaarsa qabu hin huru fiixaan isaanii xiqqaata eegeen isaanii citti mee nama Oromoo malee abbaa tokkorraa dhalatee miliyoona 50 gaye addunyaa kana keessatti takkalleen jechuudha ummata adii laal ummata diimaa laal ummata gurraacha laal gosa gosa hundi isaa abbaa shanyii nama abbaa tokkorraa dhalatee miliyoona 50 gaye du'aa'ii qabaatuu keenya wanni si garsiisu tokko Oromoon abaarsa dhabuu keessatti Oromoon eebba qabaatuu keessatti heddummaatuu kan lammaffaa Oromoon abaarsa dhabuu keessatti dachii bareeddu rabbiin dachii rabbiin uume hedduu sana keessa caaltuu sanirratti nu uumuu kanaan beeyta akka Oromoon abaarsa hin qabne kuni jecha diinni lafa nuu kaa'e jechuudha Oromoon waliin ta'u waliin galu Oromoon Oromoon osoo gartee abaarsa qabaannu taane wanni ebeeytu waa sadii jechuudha Oromoon akka abaarsa hin qabne tokko dachii bareedduu nu uumuu lama heddummina keenya sadaffaa afaanii fi aadaan keenya tokko tokko waliin dhabne abaarsa dhabuu keenya kanumaan beeyta amma akkam jettee akka heera Oromoodhaatti heerri karaa goorooti aadaan goorannuudhaa jedhan heerri karaa goorooti jechuun baha Oromiyaadhaa wasana Soomaliirraa qabii hanga ilaa wasana Suudaanitti heerri Oromoodhaa tokkuma yoo Wallagga dhayxee kanuma Harar haasa'u haasoytu yoo Noora Afran Qalloo dhayxees kanuma Humbanna haasa'u haasoytu yoo Noona garteetu Morowwaa dhayxee kanuma gartee Afran Qalloo haasa'u haasawan yoon Morowwaa Xumuugaa keessa dhayxee kanuma Morowwaa haasa'u haasoytu yoon ilmaan baasoo dullachaa biyya Salaalee kana dhayxees kanuma garteetiin Xumuugaan haasa'u haasoyan yoon Gujii dhayxees yoo Boorana dhayxees akka heera Oromootti numa jaan yoo Walloo dhayxees godinaalee Oromoo yoo Wallagga dhayxees godinaalee Oromoo kana keessa Oromiyaa kana keessatti aadaan isaanii afaan isaanii heerri Oromoo tokkuma hundinuu aadaan gola gola jedhan aadaa akka fuudhaa akka garteetiin du'aa awwaalchaa jechuudha akka taziyaadhaa kun wal dadhaba heerri Oromoodhaa tokkuma abaarsa dhabuu Oromoo keessatti wanni beektuun akka Oromoon abaarsa hin qabne tokko biyya bareedduu dura nuu lama nu heddummeessa sadii afaan keenya fi aadaan keenya takka ummanni kana hin jiru jechuudha addunyaa kanarra kun amma yaada Minilik sammuu Oromootiin doomsu uummata Oromootiin wallala taasisuun ummanni Oromoo bakka takkallee akka hin geenye dhugaa itti fakkeessee akka isaan ummanni Oromoo deebi'ee Oromoo waliin galtu Oromoon tokkummaa hin qabdu Oromoon barattee bakka geessu hin qabdu Oromoon hin bilisoomtu yaada kana hundaafuu yaada Minilik sammuu uummata Oromootiin doomsaa dhufe keessa jechuudha mee yaadni kuni yaada kana kan lafa kaa'ee Minilik tahullee yaadni kun yeroo ammaan tana haala yeroo ammaan tana wajjin wal qabsiiftee itti fufaa jira moo dhaalma yaan Minilik irraa dhaalamee mootummoota Habasha kan yeroo ammaan tana biyya keenya gabroonfatanii jiraniin itti fufaa jira moo yaadni sun dhaabbatee jira moo ilaalchi mootummaan gabroonfataa Minilik lafa kaa'e sun gabroonfata ammaa kanatti darbeeti uummata Oromootiin ammallee gabroonfatamaa jira yaadni kun yeroo ammaan tanaatti wajjin wal qabsiiftee akkamiin ilaalta? Akka amma yaada kiyyatti akkaan allaalutti akka namni ammayyaawaa dhufutti akka addunyaan ammayyaawaa dhufutti
akka namni yaada jijjiirrataa dhufu irra boodaa irra waa yaadu irra waa qaroomu bineensi ka durarra ka boodaatu guddaadhaa jedhan akka sanitti akkana nama laalutti yaanni sun ka ammaatu irra hamaadha irra dabalata qaba ka duraan 8 yoo ta'e amma mootiin dhufu yoo mootiin 8 kan bulchu ta'e 80 akka ta'e na fakkaata 80 akka yaada kiyya 80 maaliif guyyaa san dachii wajjin nu gabroomsan malee dachii irraa nu buqqaafne la dachuma teenyarraa guyyaa san dachii wajji akka gabrooman jedhee karoora dabarsan malee dachii irraa nu buqqaasuun mootummoota dabre keessatti xiqqoo yoo dhufte arra harka dhibba taatee dhufte masalanii akkuma ammaan tana kalee fideen gaddati gartuu kana waan himichi barbaadu miti waan yaada gartee irra kennuu barbaadu miti waan xiinxaluu barbaadu miti xiinxalamuu hin barbaadamu kun dachuma teenyarraa masalanii jijjiga dachii eenyuuti Cinaassan dachii eenyuuti Mayyuu dachii eenyuuti Qumbiin dachii eenyuuti Baalee dachii eenyuuti Boorana dachii eenyuuti Gujiin dachii eenyuuti Armaan Asabootii fi aanaa bordee qumbii bordoddee kajan kun hundi dachii eenyuuti asirraa qabii hanga ilaa wasanni Oromoodhaa ilaa kuunoo eeysa isaan sunuu dachii Oromoo irra jiran Oromoon nama akkuma garteetiin saba guddaa tanii garaan isaanii guddaa duudii isaanii bal'aa waan hin dandeenye waan hin ba'anne qaba akka intala dhalaati akka dhalaati Oromoo jechuun akka dhalaa namni dhalaadhaa waa ba'atu hin dadhabu jechuudha ba'aa qaba jechuudha akka dikeeti Oromoon dikee masalanii diinaan ni ba'an ummata garteetiin Oromiyaa keessa qubate ka diinaa haa ta'u ka firaa haa ta'u kan matee haa ta'u saba adda addaa hunda keessummeessuunis qubsiisuun mee Oromoo malee namni dachii fi intala waliin namaa kennu eessatti jira addunyaa kanarra namni intalaa fi dachii wajji namaa kennu hin jiru addunyaa kana keessa saniifuu buqqaa'insi amma ka duru sun wajji gabroomsan dachii wajji akka gabroomfatuu fi akka irraa nyaatu akka sammuudhaan gabroomsu akka yaadaan gabroomsu karoora lafa kaa'e karraa kun ammoo akka irraa buqqaasee waa meeqaan jechuudha jijjiirama meeqanuu itti dabale jechuudha waa meeqa waan inni itti dabale tokko akka shanyiin Oromoodhaa hin horre Oromoon akka shanyiin hin heddummaanne kenninii fi lilmee fide ni usune kanaan numa baanne duudarra fudhanna ka dikeeti nuti deebi'ee ammallee lammaffaa maal fideen magaa buqqaa'insa dachiin abbaa qabeenya harkaa galtu namoonni irra jiru ka bu'aan qabne ka waa faayidaa fiduu hin dandeenye akka kuulii dalagatee buluu je namni kuulii dalagatu masalanii karoora kun irra hin dhufne odoo nuti ijoolleedhaa masalanii 95 akka Itoophiyaa 95 akka Itoophiyaatti karoora kun lafa kaayame 95 lafa kaayame dachiin nama qabeenya harka galtee namootiin garteetiin abbaan qabeenya hin qabne kuulii dalagattee akka bultu jedhanii namni kuulii dalagu waa sadii qofa yaada namni kuulii dalagu waa sadii qofa yaada tokko waan galgala nyaatee buluun qofa yaada lama waan ganama itti faxaree bobbogara kuulii sanii qofa yaada sadi qadaa waan nyaatu waan galgala gartee guyyaa nyaatu jechuudha nyaata guyyaadhaa waa sadeen kana qofa nyaata namni kuulii dalagu hoga dachiin teessirraa fuudhamte masalani wanni namni dachi makiinaan dachirra deemti manni dachirratti ijaarama warshaan dachirra ijaarama maalleen dachirratti horama yeroo dachiin sirraa fuudhamte masalani miliilki wajji gabroonfannaa sammuudha masalan gabrummaa sammuudhaan nurra kaa'e malee fakkeenyaaf gabrummaa sammuudhaan nurra kaa'e malee miliilki dachirraa haa buqqanii hin jenne akka hormaata xiqqeessuudha nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani siniiniin dhaadaddaa guyyaa qiyaamaadhaati ummatana dura dabre nabiyyootana dura dabretti siniiniin dhaadaddaa heddummaadha horaa laal gara shari'aa teenyattis akkam je nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih keessatti tazawwajul wudud alwulud isi akkaan shanyii hortu tan adaadaan isi akkaan dhaltu tan aboon isi akkaan dhaltu fuudha tajaarsa jaalattu fuudha tashanyiin isi akkaan heddummaattu fuudha heddummina jechuudha heddumminni bu'a qaba masalanii nama 5 moo nama 10 irra bu'a qaba nama 5 moo nama 10tu tujjaara tokkorra nama xiqqoo waa qabu 10 irra caala jechuudha Oromoon akka jette makmasa isaanitti jabaa tokkorra beekaa tokkorra wallaalaa lama wayyaa jaan heddummina keessa gootaa dhufa hayyuu dhufa doktoraa dhufa profeesaraa dhufa inumaa buqqeensa duraan kadachii qofa odoonteen buqqeensa shanyii namaa jechuudha kun
kadursun buqqa'insa sammuu qofa wanni inni yaadee gabrummaa sammuun buqqaasu kan miliilii lafa kaa'e 8 sun eegasii hanga ilaa irratti ka wal dabru kun maal godhe buqqa'insa shanyiillee fidan amma buqqa'insa dachii fidanii ka shanyii namaa fidanii ka shanyii horii fidanii ka waan hunda qilleensa oromiyaa sanillee odoo dandanii buqqaasanii jechuu akka oofanii jijjiiranii yookiin bakka biroo geessanii yookiin nama biroo irra geessan yaadanii ka duraan sun yoo 8 lafa kaa'e hayyichi isaanii ka dursun yoo 8 lafa kaa'e ka har'aa kun 80 itti dabalee na fakkaatti ani akkaan yaadutti dachii teenyarraa nu buqqaasuun dhala nama keenyaa garteetiin xiqqeessuun dhalaa teenya meeqarraa horuun akkuma duraan mootichi lafa kaayisanitti nama waa beeku kaan hidha guuruun shanshalatan harkaa fi miila hidhanii afaan hidhanii akka hin dubbanne jechuudha duraanuu hidhuma keessa jirra hidhaa dhaabbataa jechuudha hidhaa nama jiruu hidhaa bal'oo keessa jirra malee nuti sidhuma jirra amma akka garteetiin hayyoolee oromoodha akka ammallee gartee konkurensii oromoodha kawaa falmatu akka maraaraa guddinaa akka baqqalee garbaa warreen hidhaa jiran kun oromoonni kumaan lakkaawamu jechuudha gaa lakkaa'uu isaaniitu hin dandayamu kun hundi buqqa'insarraayi akkasitti nuti sidhuma jirra maaliif hidhaa nama jiruu hidhaan nurraa bal'atee yayaana malee hidhaan nurraa bal'ate namaan nuuf finceessifne waggaa mana fincaanii namni nun geessu mana udaanii namni nun geessu bakka nyaataa dhugii namni nun geessuuf dubbanna malee hidhaa keessa jirra shanshalanni kun jechuudha yoom mililik ka 8 nurra nutti kaayee taate ka ammaa kun 80 nurra jechaasee nuun hidhee kun akkanuma kaa kun akkuma dachirraa nama buqqaasan kana nama akka jiruun jechu jumlaan magaalaa nuudi gaafas magaalarraa roorkee miti amma baadiyyarraa buqqaasutti jiran kun olaal mayyuu araddaa meeqa fudhatan qumbii lafa meeqa fudhatan gaara leencaa hijijji haroo daadhii boruudha kun hundi lafa jechuudha oromoo taati gaari leencaa afaan soomaliitii miti maqaa yoon afaan gartee dachiin sun dachii soomalii taate maqaa soomaliitiin maayyaam baalee kunoo maqaa garteetiin godina meeqaanaa sawweenaa beelto kunoo kun hundi irraa buqqaasanii akka gujiidhaan armaan booranaan deebi harar lixaan bahaan gamaa ona jaarsoo guututti hin jiru jechuudha cinaan tokkummaan tan akkuma irraa fudhatanii dirdawaan amma maqmaaf jenne malee dirdawaan ona oromootii miti yoo jenne masalaan amma finfinnee namni keenya tokko maal irra hedduun nama finfinneen teenya jaan dhuga teenya arra teenyaa miti teenya durii nurraa fudhatanii yoo hundeeffanne qofa dirdawaanis akkasuma akkuma finfinneeti waan teenya jennee himun masalaan dibichi kun dur kiyya namaan narraa humnaan taatus fudhate gatii maallaqaan taatu namaan narraa bitate yoo niin dandeenye niin deeffadha dibicha kana humnaan narraa fudhatanii maallaqatti hin gurguranne niin deeffadha yoo jenne malee amma finfinnee irraa waan qabnu hin qabnu teenyaa miti odoo teenya taate afaan oromoo keessa jira odoo teenya taate nuutu oromoon keessa jira gosa hundarraa booranaa bareentorraa hin jirru keessa ka duraan jiru keessa baasan warra achirra qubatee duraan jiru dirdhawaanis akkanuma aadaan teenya keessa hin jirtu afaan keenya dhibbarraa yoo 50 kan ol bahan afaan keessa guddatan afaan amaaraati afaan achi keessa guddatu hedduun afaan soomaliiti afaan oromoodhaa masalanii sila yoo nabdachiin sun teenya abbaa biyyaa nuti taane mee fakkeenyaaf osoo amma finfinneen teenya dirdhawaan teenya jechuu kanaan dura mootiin kun amata 100 bulche mootiin gabroonfataan kun amaaraa kun amata 100 bulche hanga ilaa irratti waluma dabaraa dhufa waluma fakkaata jarri afaan magaalaa isaanii namni baadiyyaadhaan wallaala waan afaan mootii isaanii lala afaan mootiin isaanii haasawuun masalanii afaan mootummaan isaanii haasawuun ummatichi isaanii wallaala ummanni oromoodhaa kun wallaala maaliif beeyna afaan amaaraa waa xiqqisho harka 120 gahu namni keenya afaan amaaraatiin haasawu tanaafuu keenyaa miti nurraa fudhatanii dandeenyu ni deeffannaa yoo rabbi nu deebisees itti tattaafannee jechuudha ni deeffanna teenya nurraa fudhatan akkana jechuu qabna malee teenya jechuun qabnu finfinnee akka dirdhawaadha akka walloo tun teenyaa miti nurraa fudhatanii akkanatti ilaalan gaariidha akkuma minilik gabroonfataan habashaa gubbaanu dhiibaa turetti jalaanis gabroonfataan somaalee waan lafa kaayee qaba fakkeenyaaf yaada gabroonfataan minilik lafa kaayee reefuu 8 tu'ina jirra kadabalatallee tu'ina jirra gabroonfataan somaalee ziyaad barreen ammoo salaata zuhrii hawaashi salaannaa jedhan kana jechuun gubbarraa gad habashaan nu duula jala ol somaaleen nu duula oromoon dhiphina keessa turte jechuudha duris dhiphina keessa turte ammallee dhiphina keessa jirti akkammoo dheeree iyyuu ibsaa ammaan tana koomenti nu godhetti lafti oromoodha hanga suudaan kibbaatti ta oromoo turte jedha kuni ammoo lafti oromoodha gara suudaan kibbaatiinis haa ta'u gara somaaleetiinis haa ta'u
kallattii hundaanuu diinni keenya ni ture. Haa ta'uuti yeroo ammaan tanaa hojii wal qabsiifnee haalli qabsoon OPDO biyya keessaa afaan mimmi'eeffattee qabsoo jettee uummata Oromoo ittiin wajjin itti haasawaa jirtu kuni qabsoon OPDO kuni mee gara kanatti isin fida gara dhumarra geenye jirra. Qabsoon OPDO kuni ummata Oromoo keessatti OPDOon ummata Oromootiif nama qabsaawaa jiru fakkaatti. Qabsoo dhugaas haa ta'u waa siyaasaafis haa ta'u afaan mimmi'eeffatanii dubbachaa jiranii qabsoon kun ummata Oromootiif bu'aa buusa jettee yaaddaati. Gaariidha, bareedaadha. Odoo gara kanaa dhufuudhaan duratti OPDOon dura eessarraa dhufte, eenyuutu isaan tolchee, isaan maalii, pirezidaantii haa ta'u, kurneela haa ta'u, jiminaara haa ta'u, namni jechuudha Minilik irraa qabee hanga har'atti yeroo pirezidaantii nuu godhan gubbumarraa abaluu pirezidaantii isinii goonee jedhanii nuuf fidan malee abaluu garteetiin jiminaara waraanaa kakkanaa isinii goonee jedhanii nuuf fidan malee namni nuti teenyee hayyootiin Oromoo irratti wal geessee, foolleen Oromoo irratti wal geessee, qeerroon Oromoo irra wal geessee, beekaa fi wallaalaan irra wal ga'e itti mari'atanii namni kun isinii taha bar laa nuti godhatu undura nuti wal geenyee mari'annee godhatullee haafu osoo nuti irratti nu mari'achiisanii masalanii aboo namni kun isinii taha isin bulchuu danda'a nama akkanaa kana itti maal kennita yaada ni taamoo hin ta'u kanaan takkaa jechuu zaman nuti dhalannee as geenye eega nuti barri keessatti nu dura gorteetiin hayyoolee teenyarraa ummata nu dura darbe ulamaa'ii teenyarraa kana tokko nama takkaa Oromoo eega humnaan cabsamte waa godhatuu dhiisu nuttuu marihatamuun waa godhatuu dhiisu nuttuu marihatamuun takkaa hin godhamne haa ta'u nuti OPDO isin jaarranne oguma duraatu jaarranne dhaaba keenya nu bulchaan jenneen isaan tuqawweedhaan nuu fidee nu bulchisiise wayyaaneen nuu fide wayyaanee jaarrate namni jaarrate tokko abbaa jaarisan dhiisee abbaa isa dhalche dhiisee abbaa birooti wahi buusee jalsan Oromoota bal'oof dhiifna yaada Oromoonni bal'aan harratti kennu wayyaanee OPDO nuti hin jaarranne ummanni Oromoo irratti hin marihan Booranaa Bareentoo itti waliin geenye Booranaa Bareentoo teessoo garteetiin odaa jalatti dhaddacha jalatti bakka irreechatti wal marihatee OPDOon haanuu taatu jennee mee namummaan Oromoo tokko namni OPDO godhanne takka OPDO nuut tolfate ju'u sun deebii ummata Oromoo bal'aa guddaa miliyoona 50 kanarratti dhiif nuti Oromoo nuti OPDO hin jaarreesi ammallee hin jaarru boodallee hin jaarru nuti hin jaarranne namaan nuu fide akkasumatti waggaa 27 kana keessatti hatta hanga nama araddaa bulchuu gayutti hanga nama abbaa gandatti isaanumaaf filee jo'aanarra waraqaa nu fidee abaluu asin bulchuu nuun jaa nuti duraanuu olaantummaa hin qabnu qawweedhaan cabsamne qawwee moohamne tahee malee egaa hanga humna harkannee ofirraa darbinee boo namaan nama nuu godhaa miti nuu godhata beekaa ni qabna goota ni qabna kana dhaabbannee nuutu gartee marihatee xiqqaa fi guddaadha muka jala wal ga'ee godhata hanga nuti jennu hanga dandeenyu takkatti nuti duraan cabsamne hanga deebinu takkatti deebinee of jaarree humnaan ofirraa kaafnee marii keenyaan godhannu takkatti nuti hin jaarre ammallee hin jaarru boodallee hin jaarru isaantu nu godhee jechuudha kana kun jumlattuu kana yaanni ammallee lammaffaadhaa kanarratti wanni dabaluuf barbaadu abbuma fedhee uumaan taane hatta Tigree sanuumaan taane Amaara sanuumaan taane yoo dantaa Oromoodhaa dantaa isaa harka dhibba godhee taa Oromoodhaa firii takka 99 kasaa godhee dhibba guutuudhaaf dantaa Oromoo takka keessa buuse namni sun guyyaa akkanaa dantaa teenya nuu yaade dantaa teenya nuu dalage Oromoof bu'a buuse waan gaarii Oromoo hojjatee jennee fudhannaa yoo gaariin ka OPDOon dalaydu taate as keessatti waan gaarii Oromoo bu'aa qabu ka fiddu taate gurra namaa nyaatuu hin barbaannu balleessullee hin barbaannu namni kun waan gaarii dalage dalagaan isaa duratti guututti 99 badduudha 100 tana waan gaarii dalage jechuu qabna malee gurra namaa nyaatuun Oromoo biratti fi shari'a Islaamaa keessatti waan dhorkaa taateef yoon OPDOon ka waan gaarii dalaydu taate amma durallee amma yeroo keessa jirru as boodallee ka waan gaarii dalaydu taate namni silaa yeroo takka yeroo gadaa isaanuma jiraata gadaan isaanii yoo ka borganama gadhiisanillee taate hanga jiraatan san keessatti jechuu kiyya
waa tolaan gadhiisanu waa dirqiin gadhiisanu bu'uun dhibba tokko hajjeessanii miliyoona haa hidhanii miliyoonaan biyyarraa haa buqaasanii ummaticha fixuu hin danda'u abbaan fedhe ummaticha injifatuu abadan hin danda'u boodarratti ummatumaatti injifata kanaafuu yoo rabbiidoo waan gaarii ka dalagu taate rabbiidoon waan gaarii namichi kun waan gaarii dalage san hamtuu inni hedduu dalagu sanii jecha ammaan dura waan hamtuu hedduu dalage takkitti nurratti didamtu jechuun qabnu nuti waan gaarii isaan dalagan fudhatuma qabna. Gaariidha. Irraa amma gara xumurattiin si fida haala yeroo ammaan tana guyyaa arraan tanaatti deemaa jiru hojii wal qabsee gaafii dhumaa tokkoon si gaafadha. Gaafiin kuni maal fakkaataa dhiheenya kana horeen hojii raawwachiiftuu addawaawii walgahii turtee sanirratti ammoo waan dubbatte qabdi sambooda walgahii sambooda jijjiirama afaanii fidaa jirti. Fakkeenyaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny manni hidhaa makalaawii haa cufamu bara haaraa 2018 kana keessa jechuun natti fakkaata bu'uura godhachuudhaan hidhamtoonni haa gallakkifamanii manneen hidhaa adda addaa haa gallakkifamanii manni hidhaa makalaawii haa cufamu kan ji'u yaada lafa kaa'e jechuudha. Yaadni kuni waan dhugaan hojjetamu deemu fakkeenyaaf manni hidhaa hedduu jira mana hidhaa Qilintoo jira mana hidhaa Qaallitti jira Zuwaay manneen hidhaa bakka adda addaatti argaman makalaawii qofaa miti. Mana hidhaa kan haa cufamu jechuu isaa kana bu'aatu jira moo keessatti Oromoodhaaf faayidaan Oromoof mana hidhaa kun cufamuun qabutu irra caala moo miidhaatu irra caala akkamiin ilaaltaati? Bareedaadha. Kan nuti balaaleffataa turre kan nuti dubbataadhaa turre kan Oromoonni illee xiqqaa fi guddaan beekan gubbarraa mataarraa hanga miilatti cinaacha bitarraa hanga mirgatti baharraa hanga seensatti kaabarraa hanga kibbatti kan Oromoonni beekan kan Oromoonni balaaleffatan sirnicha sirna malee namaa miti kan nuti balaaleffannu duraanillee yeroo dabarte keessatti amma yeroo jirru keessatti illee as boodatti illee wanni ilmaan keenya dabarsinu ummata Oromoof illee wanni dhaamnu akka dhaamsatti kan nuti balaaleffanne sirnicha malee namaa miti kan nuti balaaleffanne osoo kanama ta'u taate masalanii osoo kanama ta'u taate kagarteetiin gosa taatu taate Amaarri yeroo meeqa nu gabroonfate kunoo har'aan tana dechuma keessa wajjin jirra har'allee waliigallee takka ammaan tana mootummaan naannoo Oromiyaadhaa gartee waliigaltee uume kanatti fuulduraaf illee Amaarallee wajji jiraanna jennee akka hayyoonni illee irra dubbataa jiran kanatti wajji jiraanna jenna nu qalaa turan nama kumaan lakkaawamuu calanqotti fixan nama kumaan lakkaawamuu harmamuraa aanoletti harkaa fi harmarraa jiran gulbelle akkas azulee akkas kana hundafatti nuti kan balaaleffatuu qabnu sirnicha irraa dabree maali kan ammallee lammaffaadhaa nama kan nuti didaa jiru kanu hidhe nama ka hidhaa Qaallitti nu naqu nama masalanii mana san guutumaa akkuma jiruttu hidhaa Itoophiyaa keessa jirtu hundumaa haa diiganii otoo tokkisan hin tahin yoo namni akka jette Oromoon bishaan kun siqanillee marqi siqa namichaa beelawe haalaan beelti qabdee karaa deemanii dhufe hoggaa dhufee marqaan itti affeelaaf jettee ibiddarra keessee haati dhiiraa qoraan fudhatuuf ala gabbaate yeroo sanii achi ilaalee arkee bishaan xiqqoodha okkotee keessatti wanni kun nun quubsitu hayyee jennaan gaffiigeeti bishaan garagalchee guute jechuudha distii yeroo distii guute ol deebitee bishaan hangarra keessanii beeytaati manaati ni laalte bishaan kun siqanillee marqi kun siqaahii bishaan okkotee guutanillee bishaan kun siqanillee marqi siqaahii hangumaan duraan godhuu deemu saniin godha bishaan irraa hin waraaba yookiin irraa hin naqa akkana jette maqmaansi Oromoo kun hedduudha gara waa meeqatti namaa hiikaa waa meeqa nama ceesis ammallee akka jettu Oromoon barcuma jijjiiruuf buusaan hin mi'ooytu dhandhaarraa jala taa'u kana jijjiiruuf buusaan hin mi'ooytu ka gamana achi keessee gabasa yoo gamana deebifte jechuudha kuni yoo sirnichi buqqa'e yoo sirnichi Oromoo garteetiin miidhu ka jumlaadhaan mana hidhatti guuru ka jumlaadhaan dachirraa buqqaasu ka dhibbootaan ajjeesu ka qabeenya Oromoo saamu kun ka dhaabbatu ta'e ka dhiisu ta'e kun bareeda waan fuula duraaf garuu yoon kun hin buqqa'in mana buqqaasanii miti guutumaan Itoophiyaa keessaa buqqaasanillee wanni nuu jijjiiramni dhufaa faayidaan isaa nuuf hin dhuftu yoo sirnichi buqqa'e
yoon namni buqqa'e namni nama hidhu sun kadhii heeffamee hidhamu ta'e namni nama hidhu sun ka gaafatamu ta'e qabeenya oromoo ka saamamu ka irraa dhaqqaban ka deeffamu ta'e bareeda wannummaan barbaannu kana walqixxummaadhaa fi dimokiraasiidhaa fi rabbiin akkuma dimokiraasii dubbata akkuma namni har'aan tan dimokiraasii haasa'u kanatti namni mirga namaa akkaan eegu rabbi namni mirga namaa dubbate rabbi ka walqixxummaa dubbatu rabbi ka mirga ijoollee eegu ka dhalaa eegu ka dhiiraa eegu ka dhiiraa dhalaa eegu ka dullachaa fi dardaraa eegu rabbii khaaliq rabbiin akkuma mirga namaa eega yoon ka mirga kana ka dhufu ta'e nuti masalanii gosarraa komiin qabnu namarraa komiin qabnu kan nuti jibnu sirnicha warra nama nyaatu kana yoo kun buqqa'ee jijjiirame yoo kun garteetiin mana hidhatti yookiin mana murtii dhiheeffame yoo kun garteetiin nama wal qixate warri rabbitti filaalu kun nuti akka rabbiitti gaaf tokko 92 akka Itoophiyaatiin 92 akka Itoophiyaa